واو ما شاء الله تبارك الله بيفتو في بكلتون أك أجايبات تباريدني واو إسن الراجل إجرا ما شاء الله قرو دو إسني قرطة فولفتن قرطان أما جدو كسانتي نما برالا على تاجرة والفتاة كسان كان جبنا فكاتي قرطاني قيا هندا لايفي بنتاني إسرا واللولتاني dhiirina marra wallolu hin fedhu saniif sillachuu isin dhiisee gara biraa laale garuu osoo biiftuu fuudhee jenne osuma eeynu isin lachuu goolii isinitti galchite itti amma dhufte tuni garuu sirrii miti namuma wal dorgommii isin irratti deemsistan kun odoo qorataan isin lamaan keessaa takka fuudhee silaa bareeda ture haa ta'u abbaan gara naa ta'ee gara dasna jedhe deema akkasii garuu biiftuun baay'ee tokko bareeddi jechuudha akkasuma biqiltuullee ni bareeddi jaarsa kiyya irraa naa godhe osuma jettu akira namni biraa jidduu keessan seene amma sokiyya qalbii yoo qabaattan daddaftanii walii galtanii jaarsa keessan kana osoo namni biraa kun harkaan seenne harkaa baafattanii silachuu bareeda ta'amma dhufte tun isin lamaanuu hin geettu kanaafuu daddaftanii jaarsa keessan yeroo gabaabaa keessatti ta'amma dhufte tan harkaa baafachuu qabdanii ta'amma dhufte isin hin geettu qoratalleen jarjaruun alatti osoo tamtu naa taatii jedheetiin awwala eenyu jedhee ta'amma dhuftu isin maraa isin lachuu hin geettu kanaafuu jaarsa keessan daftanii deeffachuu qabdanii dura dorgommii waa hedduu taatanii waa bayii hedduu kafaltanii guyyaa guyyaan laayif irra walloltanii qorataan kiyya kunis kiyya jedhaa keessumayyuu walaloo hedduu walii baaftanii walaloon isin walii baasaa turtan sun bilaashuma ta'uu deema garuu biiftuun yeroo inni haadha maaliitiyyaa haadha ilmaan jahaa jedhu haadha ilmaan jahaa kana ta'uu ceemite moo abbaa manaa kana kee ta'uu kana ceemite moo akka nama shahadaa qabachiisuu abbaa ilmaan kiyyaa of duratti abbaa ilmaan jahaa jedhi yoo inni siin jedhu diddaa haga tokko turte deebii deebista ma abbaa ilmaan keetii ta'uu ceemite moo abbaa ilmaan jahaa hin ta'uu ceemite moo maal jechuudha akkasii rabbiin isiniif osoo qoode das nama jedhaa hawwiin keenallee kanuma eegaa jirra biiftuu fuudhamu biqiltuu fuudha jennee osoo nu eeynu ganaata biraa dhufte jidduu seenti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota hordoftoota kiyyaa xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne welkama shamaa argamuuni alaa fi keessaa hundumti keessanuu nageenyi kee qilleensaan faca'ee isin haa ga'u salaamta isin gaafachuu hin daganne jiddumaan haasofni naan deeme isiniin jedha hordoftoota kiyya baga jiraattanii warroonni jalqabarraa hanga ammaa nu hordoftan hedduu galatoomaa galan keessan dachaa haa ta'u ammallee laayik sheer gochuu hin dagatinaa kan haaraa dhuftanillee welkaam ani haa dhufuu baga nagaan dhuftanii isiniin jedhee jira isin simadhee jira seenaa sabskraayibii laayikii sheerii godhaaf viidiyoon kiyyoo isinitti tole daawwadha isiniin jedha akkasuma hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya karraa waa'ee biiftuutii fi waa'ee biqiltuutii dorgommiin biiftuu biqiltuu osuma akkuma itti fufetti jiru amma guyyaa kaleessaa takka jidduu seente jirti jechuudha walaloon isaan akkanatti erga jammaranii ji'as guutuu baatan torbee 3 yookaan 15 guutanii erga jammaranii jechuudha walaloon isaan akkasitti maaliitiyyaa maarree kiyyaa jedhanii wal faarsaa turan hundi bilaasha taate jechuudha osoo jara lama lachuu osoo fuudhee jennee osuma eenu lachuun tunillee walii galuu dhabde namni walii hin galle faca'uun isaa hin hafu osoo walii gale immoo mitiin walii galtee arba hiiti moo maal jedhan fil akkasii osoo walii galanii jaarsi kun harkaa hin bahu walii galtee dhabatu jaarsa kana harkaa baase kanaafuu daddafanii jaarsa fi kana deeffachuu qabanii walii galanii dhaburra walii galaniitiin jaarsa kana deeffachuu wayyaa muluu dhaburra jechuudha amma kun muluu dhiisee tabiraa jaallachuu fi
biiftuun jaarsa kiyya naa gorii jaarsa kiyya irraa naa gorii keessattuu bakka eenyu jettu sanitti na kolfisiiste Dubaayin dhufaa ishiin jennaani kootu hanga na gubde kana hin argatta hoya akkuma ijoollee asiin dura jaarsa irratti wal eenyu goote Dubaayin keessa jedhamtu akka wal gootani osoo kiyyaan dhuftu biqiltuu achuma teetta bakkuma jirtu sanitti achumatti si wayya namni jaarsarra inaafe kun hin beekamu waan inni nama godhu hin beekamu aarii jaarsaa dubartii meeqatu wal miidhe jechuudha qaldiin hin jiru bakka jaarsaa kanatti osoo kiyya achuma teettaa jechuudha Dubaayin ati dhuftu ka maali miti maaliin lafa jala gungume maali yaadachiisee jedhani mammaa isa jechuudha akkasi akkuma walaloo baastanii lafaatan kana osoo rabbiin isin lamaan keessa nama tokkoof qoodee bareeda walaloon keessanillee baay'ee namoota hedduu qalbii hawwataa jira namoota hedduu jaalala keessa galchaa jira kanaaf osoo dhabuu baattanii yookaan biiftuun yookaan biqiltuun isin lamaan keessaa isiniif tokko ta'e baay'ee bareeda yoo waliif galtanillee isin lachuu osoo abbaa manaa isin lachuuf osoo ta'e baay'ee bareeda waan namatti toludha garuu kan amma dhufte kana ofirraa fonqolchuu qabdanii dorgommii jaalalaa ijammartanii dhaabuun qabdanii akka itti zalaqu godhu qabdanii kanaaf dorgommiin jaalalaa duubatti hafuu hin qabu osoo itti fufe baay'ee tokko namatti tola mormachuu qabdanii namni kalee dhufe akkamitti jidduu keessan lamaan seena kanaafuu jabaattanii ofirraa mormachuu qabdanii isiniin jennaa keessumattuu biiftuun akka malee jaarsa kiyya irraa naa gorii jedhaa turte akkamitti osoo biqiltuu irraa mormattu akkamiin namni biraa dhufee jidduu keesseenaa kanaafuu maramteetiniin waan jaarsi jedhee ofii eenyu jettee of amansiistee waan jaarsi jedhe fudhatteetiniin jaarsa kan kedeeffachuu qabdaa biqiltuu irraayyuu mormatte egaa irrattoota viidiyoo akka kana fakkaata viidiyoo biraatti wal deemtutti baay'ee